fulbaana 3 bara 2017 akka mooltan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa dhaabbata mootummaa tajaajila si'ataa kennuu jedhamuun sagalee uummataan badhaasa Star Wide Award bara 2016 argateera. Hojii raawwachiisaa olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa Injiinar Masfin Xaasoo badhaasicha fudhachuu isaanii ragaan fuula daandii qilleensicharraa argame ni mul'isa. Badhaasichi kan gammachuu qofa osoo hin taane caalmatti hojjechuuf haamilee kan nuuf ta'u jedhan Injiinar Masfin. Itoophiyaan waraqaa ragaa miseensa guutuu dhaabbata ogummaa idil-addunyaa fudhatte. Ministeera hojii fi ogummaa Mufaariyaat Kamiil dhaabbanni ogummaa idil-addunyaa waraqaa ragaa miseensummaa guutuu Itoophiyaaf kennuu dubbatan. Itoophiyaan miseensa dhaabbatichaa guutuu ta'uun faayidaalee hedduu akka qabu gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin ibsaniiru. Biyyoota garaagaraa waliin walitti hidhaminsa indaastirii uumuu fi misooma ogummaa irratti muuxannoo wal jijjiiruuf kan tumsuudhas jedhan. Muuxannoowwan siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa hedduu qooddachuun damicha hojiilee hojjetamaa jiran jijjiirama fooyya'aa akka fiduu fi beekumsa addunyaa qixa tarkaanfachuuf dirree bal'aa akka uumu hubachiisaniiru. Sumaaliilaand waliigaltee walhubannoo Itoophiyaa waliin mallatteessite xumuramuu ibsite. Sumaaliilaand waliigaltee walhubannoo ulaa galaanaa Itoophiyaa waliin amajjii 1 bara 2024 mallatteessite xumuramuu fi hojiirra oolman waliigaltee kanaa waan hin oolle ta'uu ibsite. Ministeerri dhimma alaa Sumaaliilaand hawaasa dippiloomatii idil-addunyaaf hargeessaa jiraniif waliigalteen walhubannoo Itoophiyaa waliin mallattaa'ee gara waliigaltee seera qabeessatti jijjiiramee hojiirra ooluuf fiixirra jiraachuu ibsu fuula Tiwiitarii irratti baaseera. Ministeerri dhimma alaa Sumaaliilaand humni waraanaa Masrii biyya ollaa keenyaa Sumaaliyaatti bobba'uu naannichatti walitti bu'iinsa babal'isuu waan danda'uuf mootummaan Sumaaliilaand yaaddoo qabas jedhan. Gama Itoophiyaan hojiitti hiikamuu waliigaltichaa ilaalchisee waan haaraan dhaga'amee hin jiru. Dabalataan mootummaan Sumaaliilaand yaaddoo nageenyaa qabu irraa kan ka'e mana kitaabaa aadaa Masrii Hargeysaa keessa jiru cufuus ibse. Ministeerri dhimma alaa Sumaaliilaand akka ibsetti fulbaana 11 bara 2024 irraa jalqabee hojjettoonni mana kitaabichaa lammiilee Masrii ta'an sa'aa 72 keessatti Rippaabilika Sumaaliilaand gadhiisanii ba'uu qabu jedhe. Tarkaanfii murteessaa itti yaadamuun mootummaa Sumaaliilaandiin fudhatameedha jedhan. Sumaaliilaand Itoophiyaaf qarqara galaanaa buufata doonii fi buufata waraanaa ijaaruuf gargaaru kennuuf, Itoophiyaan ammoo bakka isaa Sumaaliilaandiif beekamtii biyyummaa kennuuf waliigaluu ibsamaa ture. Kun sababa waliigaltee kanaaf Itoophiyaa fi Sumaaliyaa wal dhabdee keessa galanii fi Masriin harka keessa galfachuun Sumaaliyaa waliin michummaa cimsatteetti dhaga'ame. Sumaaliyaan waliigaltee walhubannoo Itoophiyaa Sumaaliilaand walabummaa koo kan sarbeedha jechuun hawaasa idil-addunyaatti himataa turte. Sumaaliilaand Sumaaliyaa irraa adda ba'uun waggoota 30 darbaniif kan ofiin of bulchaa jirtu yoo ta'u, Sumaaliyaan ammayyuu qaama bulchiinsa kootiiti jetti. Kana hordofee loltoonni Itoophiyaa Al-Shabaab loluuf biyya ishee keessa jiran akka ba'an gaafatte. Dabalataan humni waraanaa Itoophiyaa qaama ergama nagaa kabachiisa haaraa gamtaa Afrikaa Sumaaliyaatti bobbaasuuf jedhu akka hin taanes ibsite. Kun ammatti beekamuu baatus Masriin loltoota ishee Sumaaliyaatti bobbaasuun qaama nagaa kabachiisa gamtaa Afrikaa ta'uuf qophii ta'uu ibsiteetti. Dabalataan Sumaaliyaan karoora Masrii kana gammachuun akka simattu ibsuun biyyoonni lameen waliigaltee waraanaa walii mallatteessaniiru. Kun gaanfa Afrikaa keessatti muddama kan uume yoo ta'u, Itoophiyaan tarkaanfii Masrii fi Sumaaliyaa kana callisee hin ilaalu jette. Tarkaanfiin kun gaanfa Afrikaa tasgabbii kan dhowwu ta'uu akeekte. Itoophiyaa fi Masriin dhimma hidha guddicha haaromsaa irratti wal dhabdee qabaatanis waggoota 30 keessatti mul'ate kan hin beekneen Masriin waraana ishee Sumaaliyaatti bobbaasuuf murteessite. Humni waraanaa Masrii kun ergama isaa xumurachuun baha jedhamee kan eegamu humna waraanaa Itoophiyaa bakka bu'a jedhamuun eegama. Itoophiyaan ergama nagaa kabachiisa gamtaa Afrikaa jalatti loltoota gara 3,000 ta'an Sumaaliyaatti Al-Shabaab lolan kan qabdu yoo ta'u, isaan alatti waliigaltee mootummoota biyyoota lamaanii loltoonni 4,000 hanga 7,000 tilmaamaman Sumaaliyaa keessa jiru. Tarkiin waldhabdee Sumaaliyaa fi Itoophiyaa kun karaa nagaan akka hiikamuuf ministeerota dhimma alaa biyyoota lamaanii marsaa lamaan Ankaaratti waamuun mari'achiifteerti. Garuu waliigaltee irra osoo hin gahin ammas beellamaan adda bahan. Sumaaliyaan nagaan akka bu'uuf Itoophiyaan waliigaltee walhubannoo Sumaaliilaand waliin mallatteessite akka haqxu barbaaddi. Uummata miliyoona 120 ol qabaachuun hulaa galaanaa tokkollee kan hin qabne Itoophiyaan Eertiraa fi Sumaaliyaa dabalatee hulaa galaanaa akka eeyyamaniif gaafachaa turuun deebii gahaa waan dhabdeef Sumaaliilaand waliin waliigaluu ibsite. Egaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.